Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii simbira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu viidiyoo haala qabadhee jira. Viidiyoon kunis yeroo darbe akkuma argitan kirriidhaan akkamitti abaaboodhaan nutti agarsiisee jira. Har'a ammoo abaaboo kana kirrii lamaan akkamitti akka dhaannu qabadhee dhufee jira jechaadha. Abaaboo tokko akkamitti bifa lamaan akka godhannu nutti agarsiisuuf qabadhee jira ana waliin. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu kiroosheedha, maqasiidhaa fi marfeedha jechaadha. Amma hojii keenya jalqabuuf sansalata 80 dhaanna. 1 2 3 4 5 6 7 sansalata 80 akkasitti dhaannaa jechaadha. Egaa haala kanaan 80 dhaannee jirra. Akkasitti sansalata 80 dhaanneerra. Amma 80 erga dhaannee kirooshii keenya irra akkasumarree kana 7 lakkaa'annaa jechaadha. 7 lakkaa'annaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 as keessa finnee galfannaa jechaadha. 7 keessa finnee akkas baafanna. 1 sana booda akkas godhanna. Akkasitti tokko nootaa jechaadha. Sansalata tokko deebisnee dhaanee amma 3 lakkaa'annee afuraffaarratti dhaannaa jechaadha. 1 2 3 afuraffaa as keessatti dhaanna. As keessatti finnee dhaannaa jechaadha. Tokko dhaanna. Ammas kana deebisnee asumatti sansalata 3 dhaanna. 1 2 3 sansalata 3 erga dhaannee xalafannee ammas boolluma sana keessa galfanna. 2 nuuf ta'u jechaadha. Akkasitti hidhanna. Sansalata tokko godhannee ammallee 3 lakkaa'annee afuraffaarratti dhaanna. 1 2 3 4 as keessa baafannaa jechaadha. 1 ammas akkas dhaanna. Erga akkas dhaannee sansalata 3 1 2 3 kirooshii keenya irra marree achuma keessa double crochet dhaanna. Ammas sansalata tokko dhaannaa jechaadha. Erga tokko dhaannee ammas 3 lakkoofnee afuraffaatti dhaanna. 1 2 3 afuraffaatti dhaannaa jechaadha. Ammas akkasitti erga tokko dhaannee sansalata 3 dhaanna. Ammas 1 2 3 erga sansalata 3 dhaannee achuma keessa ammas kirooshii keenyatti marree double crochet tokko dhaanna. Ammallee akkas kuduunfannee sansalata tokko dhaanna. Sansalata tokko erga dhaannee ammas 3 lakkoofnee afuraffaarratti 1 2 3 afuraffaarratti keessa galfannaa jechaadha. Ammallee tokko dhaanna. Achuma ammas sansalata 3 1 2 3 erga sansalata 3 dhaannee boolluma sana keessa double crochet 2 godhanna jechaadha. Sana booda sansalata tokko dhaanna. Erga sansalata tokko dhaannee crochet keenyatti akkasumarra 1 2 3 afuraffaarratti ammas galfannaa jechaadha. Erga galfannee 1 2 3 ammas achuma keessa double crochet tokko dabalanna. Akkas nootaa jechaadha bifa kanaan. Ammas sansalata tokko qofa dhaanee boolla 3 tarkaanfannee afuraffaarra 1 2 3 afuraffaarra akkas galfanna. tokko dhaanee kaane 1 2 3 crochet sansalata 3 sana booda
kiroshee keenya irra xalafannee achuma keessa double crochet tokko dhaanna haala kanaan jechaadha. haala kanaan erga akkasitti dhaanne ammas dhuma isaarra kun amma kanamtu maafti tokko sansala tokko erga dhaanne finnee dhuma kanarratti tokko dhaannaa jechaadha. asuma keessatti akkas tokko baafannaa jechaadha. akkasuma amma sansalata sadii dhaannee deebina. sadii erga dhaannee akkas deebinaa jechaadha. amma erga as deebinee kiroshii keenya akkas marree tokko lama sadii boolla tokko keessa sadii dhaannee deebisnee amma sansalata sadii tokko lama sadii achuma keessa boolluma sana keessa sadii deebisnee dhaanna tokko lama sadii akkasitti sadii dhaannaa jechaadha. sansalata tokko dhaannaa ammas as keessa isa kana keessa dabarfannee tarkaanfannee isuma kana isa lama dhaannee jirru kana keessa dhaanaa jechaadha. as keessatti tokko lama sadii erga sadii dhaannee ammas kiroshee sansalata sadii dhaanna tokko lama sadii deebisnee achuma keessa sadii dhaanna boolla tokko keessa sadii dhaanee kaanee sansalata sadii dhaanna sansalata sadii erga dhaannee sanuma keessa deebisnee sadii dhaanna sana booda akkas jaanuuf ta'a jechaadha. ammallee tokko akkas dhaanne isii kanarra dabarfannaa kana keessa dabarfannee isa lama dhaanne kana keessa sadii dhaanna ammas tokko lama sadii erga dhaanne ammas sansalata sadii tokko lama sadii erga dhaanna kiroshii keenya irra marree ammas asuma keessa deebisnee sadii dhaanna tokko lama sadii erga sadii dhaannee ammas sansalata tokko dhaanna akkuma sana kanarratti tarkaanfannee kana keessa warra as boolla tokko keessa lama dhaanne keessa walakkaa isaarratti dhaannaa jechaadha. tokko lama sadii erga sadii dhaannee sansalata sadii dhaanna deebisnee tokko lama sadii kiroshii keenya lamarraa achuma keessa sadii dabalannaa jechaadha jaanuuf ta'u. lama sadii akkasitti jaanuuf ta'u jechaadha. tokko akkas dhaannee ammas deebisnee akkasitti kan itti aanutti dhaannaa jechaadha. tokko lama sadii erga sadii dhaannee sansalata sadii dhaanna ammas tokko lama sadii deebisnee boolluma sana keessa galfannee sadii bukkee isaatti dabalannaa jechaadha. sana booda boolla tokko keessa double crochet jaanuuf ta'u jechaadha. akkasumas ta'a asiin geessanitti deebi'a.
egaa haala kanaan asiin gaannee jirra. Haala kanaan amma dhumarra waan jirruuf isa dhuma ammas akkuma sana dhuma kanarratti sila torba dhiisne irratti deebisnee ammas akkuma kana dhaannaa jechaadha. Tokko, lama, sadii dhaanne tokko, lama, sadii sansalata sadii ammas achuma keessa sadii dhaanna. Tokko, lama, sadii. Erga akkas godhanne sansalata sadii deebisnee dhaannaa jechaadha. Tokko, lama, sadii dhaanne naanneeffanna. Erga naanneeffanne deebisnee amma kana keessa sadii dhaanne kana keessa 12 dhaanna boolla kana keessa. As keessa 12 dhaannaa jechaadha. Double crochet 12. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12. Erga 12 dhaanne 12 erga dhaanne asii kana keessa bakka duwwaa tokkotu jirti. Isii keessa finnee akkasitti guduunfannaa jechaadha. Akkasitti walitti guduunfanna, walitti qabsiifannaa jechaadha. Amma akkamitti kirrii lama dhaanna. As keessatti kirrii lama dhaachuuf akkas godhannaa jechaadha. Isa kana finnee akkas kaawwannaa. Erga akkasitti irra kaannee finnee quba keenyatti maranna. Isa duraan dhaataa jirru dudduubatti akkas deebisannee lafa kaannaa jechaadha. Sana booda isa ammaa kana finnee akkasitti quba keenyaan qabannee akkas keessa baafanna. Erga keessa baafannee kana jalaa akkas goonee harkifannaa jechaadha. Erga kana harkifannee isa lammataa dhaanne kana walitti akkas fidannee finnee isii kana keessa akkasitti guduunfanna. Akkasitti guduunfannaa jechaadha. Amma bifti kun dudduubaraan akkas nu duuka deema. Deebinee erga guduunfannee as keessa 12 dhaannaa ammallee 6 dhaanne kana keessa akka bifa isa kanaatiin 12 as keessatti dhaannaa jechaadha. Bifa adiidhaan. Tokko, lama, sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12 farga dhaanne akkasitti kirooshee keenya keessa lamatu jiru nu hafuu jechaadha. 12 dhaanne kirooshee keenya keessa lama nu hafuu jechaadha. Inni lama nu hafan kana dudduubatti achi dhiisnee kana ofitti fudhanna. Erga kana ofitti fudhannee isa kanaan deebisnee lamman sana keessa baafanna akkas nuuf ta'a jechaadha. Sana booda adii akkas
harkifannaa nuuf cima. Ammas adiin dudduubarra tafee isii kana keessa guduunfannaa. Kana keessatti guduunfannaa bifa kanaatiin. Amma kirrii adiin kun nuti kirrii keenya kutnee guduunfinuu deebisnee asuma irratti ammas dhaannaa jechaadha. Akkasitti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dhaanneerra adiin keenya mul'atu jechaadha. Adiin kana keessa deemaa jiru mul'atu. 12 erga dhaannee akkasitti hambisannaa. Deebisnee kan amma dudduubarra dhiisnee adii immoo fudhannaa jechaadha. Erga adii fudhannee tokko akkas harkifanna. Isiniif galee deebi'a. Erga adii deebisnee quba keenyatti marannee kirrii adiitiin akkas baafanna tokko. Sana booda bifa kana akkasitti harkifanna. Erga harkifannee finnee as gidduu irratti adiitu kirooshii keenya akkas hin mariin kana gidduutti finnee guduunfannaa jechaadha. Kun guduunfaadha, wal qabsiifanna. Amma erga akkas goonee kirooshii keenyatti akkas goonee marra. Erga marree ammas 12 dhaannaa jechaadha. Kun akkuma anaan keessa deema. 12 dhaannaa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lammaffaa akkas tokko qofa xalafannee mataa kirooshii keenya irra lama nu hafuu jechaadha. Lama nafe san amma adii kara dudduubbaatti deebisnee isa kana fudhannaa. Deebisnee isaanii tokko akkas xalafannaa. Adiin nagaaf akkasitti harkifannee sana booda kirooshii keenya warra hin xalafiin duwwaa finnee isii kanatti akkas guduunfannaa jechaadha. Bifa kanaan akkas nuu ta'a jechaadha. Ammas piinkii kanaan finnee as keessa baafannaa. 12 kana keessa dhaannaa jechaadha. 2 12 dhaannee akkasitti adii fudhannaa. Adii erga fudhannee ammas akkuma sana tokko akkas keessa harkifannaa adiidhaan. Sana booda piinkii akkas harkifnaa. Finnee as keessa kirooshii keenyatti tuummariin tokko baafannaa jechaadha. Tokko baafachuun nuuf guduunfa. Erga nuuf guduunfee ammas finnee as keessa 12 dhaanna. Akkasitti 12 dhaannaa jechaadha. Asiin gaannee jirra. Yoomiyyuu taanaan gaafa amma roozii kanaan dhaadhee ka'u adii dha'uuf dirqama kanarra lama nu hafuu qaba. Sababni isaas akkas guduu walitti qabsiifachuun nuuf ta'a jechaadha. Sana booda finnee as keessa akkasitti adiidhuma walitti qabsiifannaa jechaadha. Asitti waan adii dha'u jennaan finnee 1 2 akkasitti 12 xumurree jirra.
bifa kanaan jechaadha. Amma maqasii keenyaan asitti murannaa jechaadha. kanas asitti murannaa. Erga murree booda kana keessaa baafannaa. Amma haala kanaan bifa lamaan dhaannee jirra. Akka kanaa goonee marachuudhaaf bakka xumurree kanarraa tuun taane asirraa jalqabannaa jechaadha. Bakka kanarraa jalqabnaa jechaadha. Amma kan inni jiru fuulli isaa siin naannee jira. Nu akkasitti deeffannee kun kara bakkee akka nuu ba'uuf kana keessatti deebisnaa jechaadha. Asirraa kaasnee sinitti mul'ata dheeyyaadha. Bakka kirrii kunne kanarraa tuun taane as bakka jalqabne irraa finnee fuula isaa akkas garagalfannee booda akkasitti marannaa jechaadha. Maruunsaa viidiyoo duraanii irratti argitaniitu dheeyyaadha. Nu rakkisullee ofuma isaatiif deema waan ta'eef erga marannee akkas nuuf ta'a jechaadha. Erga marannee akkasitti bifa bareedaadhaan nuuf ba'a jechaadha. Amma as kee kana akka adda jalaan baane fennaan akkasitti marfeedhaan hodhannaa jechaadha. Ani hunda isaas hodhee baasuu waan hin feeneef isin bira teessanii sirriitti hodhachuu hin dandeessu. Yeroodhaaf akka inni isiniif galuuf qofa isinitti agarsiisa. Akkasitti kirrii bifa barbaanneen akkasitti dhahachuu dandeenya jechaadha. Akkasitti bifa bareedaatiin baafachuu hin dandeenya. Kun kan yeroo darbe isinitti agarsiisedha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Ammallee karaa biraatiin lamman kana akkasitti walitti godhachuu illee hin dandeenya jechaadha. Lamman kana sadiis godhachuu hin dandeenya. Amma qabnu kanallee itti daballee garuu akkasitti isinitti agarsiisa. Lamman kana akkas walitti goonee akkasitti walitti abaaboo tokkotti deeffannee bifa sadii nuuf ta'a jechaadha. Akkasitti bifa sadii nuuf ta'a jechaadha. Haala bareedaa akkanaan bifa sadii godhachuu dandeenya. Diimaa kanallee itti dabalachuu dandeenya jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa. Maatii naaf ta'a. Waan isiniif galu viidiyoo kee waan dogongorallee koomentiidhaan na gaafadhaa. Isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.